bobeessaa gara keenyatti dhufani abidda sana dhaamsuu miti abidda mataa keenya qabsiisneetu gumgumsiisaa jirra isa gumgumu sanatti simakuuf immoo akkuman sila jedhe bosonni dacheen Oromiyaa lagni gaarri yeroo hundumaa amma kana booddee immoo torbeetti hanqaaquuf deemaa jechuudha torbanii. Bal'aan isuma bara argee haasa'a akkuma jedhamu bilchiginnaan karaa tokkoon araara jecha karaa tokkoon abidda bobeessaa gara keenyatti deemaa jira. Nuti ammoo abiddicha harkatti dhaamsinee abidda mataa keenyaa bobeessinee waraana bilisummaa Oromoo haaraa torbanii leenjifnee bosona Oromiyaa gaarreen hunda keessatti bobbaasaa jirra jedhe ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii waliigalaa Oromiyaa. Bal'ina odeeffannoo keenyaa keessatti argattu ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya mata duree odeeffannoo keenyaatiin addi bilisummaa Oromoo baga fincila diddaa garbummaa 9 bara 2025 isin ga'e nuun ga'e jechuun ibsa baase. Mariin waliigaltee bilchiginnaa fi ABO waboo waliin iccitiin taasifamaa jira ka jedhu waraanni bilisummaa Oromoo olola sobaati jechuun akeekkachiise. Godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti rakkoon nageenyaa hammaachuu gaagaamii lubbuu fi qabeenya hawaasaa akka yaaddessaa ta'uu jiraattonni himan. Rakkoon bishaan dhugaatii fi saaxilamnee jiran horsiise bultoonni Booranaa. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee jalatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. TPLF fi mootummaan federaalaa haleellaa diroonii irratti raawwachuu akkasumas haleellaa diroonii raawwatame mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa akka gidduu galu xalayaa barreesseen gaafate kanneen jedhaman hangafoota odeeffannoo keenyaa guyyaa har'aa yoo ta'an kabajamtoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanaala kanaaf haaraa taatan hundee miidiyaa sabiskiraayib gochuun nu hordofaa jecha odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen baga 9 yaadannoo fincila diddaa garbummaa ganna 20ffaa kan bara 2025tiin isin ga'e nuun ga'e jechuun ibsa isaan yaadachiiseera. 9 qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhufaatii seenaa mataa isaa qaba. Oromoon diddaa roorroof, diddaa cunqursaa fi diddaa garbummaaf kan falmu eegale gaafa humnaa lagaan cabe biyyaa fi mirga isaa sarbame eegaleeti. Bifa faffaca'ee fi ijaarameen falmii gosa adda addaa falmii alagaa isa weerare irratti geggeessaa har'a ga'eera. Sochiin fincila diddaa garbummaa 9 bara 2005 kan akka tasaa kan hin eegalle osoo hin taane itti yaadameeti. Hojii ijaarsaa addi bilisummaa Oromoo fi sabboontonni ilmaan Oromoo manneen barnootaa sadarkaa gadii irraa hanga kolleejjii fi yuunivarsiitii hunda keessatti akkasumas caasaalee adda addaa waliin ijaarama tureen fincila diddaa garbummaa 9 eegale. Tibbana mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti iccitiin geggeeffamuu jalqabeera. Odeeffannoon jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa iccitiin mootummaa waliin geggeeffamaa jira jedhame soba jechuun ibsa baaseera. Mootummaan Itoophiyaa ifatti waraanni bilisummaa Oromoo waliin marii nagaa geggeessaa jirra jedhe hin dubbanne. Garuu obboloota gidduutti sagalee qawwee callisiisuu sagantaa jedhu akka jiru miidiyaalee hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa 7 bara 2025 baaseen tibbana mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo sobaa waraana bilisummaa Oromoo iccitiidhaan marii nagaa mootummaa waliin geggeessaa jira jedhu tamsaasaa ture. Kun propagaandaa gadi aanaa kaadiroonni mootummaa sadarkaa gadii obboloota gidduutti sagaleen rasaasaa akka hin dhaga'amne gochuu jedhu odeessaa turanitti aanee kan dhufedha jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo akka kanaa dhufu akka malu ji'a eebelaa darbe keessas akeekkachiisnee turree jedhe. Mootummaan Abiy Ahmad fudhatama uummataa fi paartilee mormituu argachuuf jecha yaalii taasisaa jirudha jechuun odeeffannichi soba ta'uu ibsan. Godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti rakkoon nageenyaa hammaachuun gaagaamni lubbuu fi qabeenya namootaa nagayaa irratti gahaa jiraachuu jiraattonni himan. Arsii aanaa Muneessaa, Guunaa, Martiinii fi Collee keessatti rakkoon nageenyaa bal'aan gaagaama garaagaraatiif hawaasa saaxilaa raawwatamaa jiraachuu himu. Aanaa Muneessaa ganda Heeban, Dhubboo fi Heeban Laqqichaa keessatti 9 bara 2025 namoota Ogatoo Shukkuu fi Gammadaa Kadir jedhamu ajjeefamuu jiraattonni naannichaa hundee miidiyaatti himan. Aanichuma ganda Qoomaa Oolchaa keessatti namoota 2 kan maqaan isaanii Hajii Tajii fi Suufii Saaruu jedhaman loltoota mootummaatiin halkan mana isaaniitti ajjeefamuun dhaga'ame.
Aanaalee akka Guunaa, Martii fi Collee keessatti gareen finxaaleeyyii deeggarsa caasaa mootummaatiin ijaaraman rakkoo nageenyaa qaqqabsiisuu jiraachuu fi maallaqaaf jecha nama ukkaamsuun raawwatamaa jiru jedhame. Humni finxaaleessa faannoo aanaalee sadan irratti walitti fiduun kan ijaare bulchaa aanaa Guunaa obbo Shimallis Darajjee bal'ataa yoo ta'u aangoo qabutti fayyadamuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo waraana jedhuun jiraattota Amaaraa aanicha keessa jiran irraa namoota gurmeessee hidhachiisee uummata nagayaatti bobbaasaa jedhan. Namni garee kana hoogganu Shaangoo kan jedhamu yommuu ta'u meeshaa waraanaa karaa godina Shawaa Baatiin dhangala'aa fakkeessanii barmeelitti keessatti guuruun galchanii hidhachiisuudhaanii jedhu. Gareen kun yeroo ammaa nama ukkaamsuu maallaqa humnaa olii gaafataa jiraachuun maddeen hawaasa naannichaa haala ulfaataa keessa jiraachuu himatu. Godina Booranaatti hawaasni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamaa jirraa jedhan. Horsee bultoonni kun bineeldota isaaniif osoo rakkatanii ofuma isaaniif waan dhugan dhabuun kuufama bishaanii bakkee keessaa barbaadanii corroqa dhugaa akka jiran miidiyaalee hawaasaa irratti rakkoo isaanii akka ibsachaa jiru. Rakkooleen bu'uura jireenyaa keessaa bishaan isa tokko ta'ee otoo jiru mootummaan rakkoo gama bishaan dhugaatiin osoo jiru maqaa kooliidarii magaalaa keessaa miidhagsuun fudhatama hin qabu jechuun hawaasni komii isaanii dhiyeeffataa jiru. Dhimmi keenya dhimma jiraachuuti waan ta'eef jiraachuuf ammoo bishaan qulqulluu waan nu barbaachisuuf mootummaan dafee furmaata akka itti nuuf godhuuf hawaasni naannichaa waamicha taasifataniiru. Godina Wallagga Ba'aa bulchiinsa magaalaa Naqamtee aanaa Guutoo Giddaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana sirna bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo bulchiinsa magaalaa Naqamtee naannoo Haroo Soorgaatti tarkaanfii fudhateen Inspektar Asmaraa Surraa fi hoogganaa milishaa godinichaa akkasumas miseensa poolisii fi milishoota maqaa sakatta'insa baate irratti tarkaanfii fudhachuun walumaa gala namoota 9 ajjeesuun gama meeshaatiin qawwee akaama 7 irraa hiikkachuun injifannoo goolabuu beeksise. Abboot mootummaa feeraraa haleelaa dirooniin himate. Sadaasa 8/2025 adda bilisummaa uummata Tigraay abboot mootummaan feederaalaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsuun haleelaa dirooniin irratti raawwateen humnoota Tigraayiif namoota nagaa irra miidhaa geessise jechuun ibsa Kamiisa galgala baaseen himate. Ibsa Kamiisa Sadaasa 7 baasaniin mootummaan halkan Kamiisa Sadaasa 6 bara 2025 haleelaa diroonii raawwateera jedhan. Haleellaan raawwateef jedhan kanaanis miseensonni humnoota Tigraay fi namoonni nagaa naannawaa sana jiran miidhaman jechuun ibsan. TPLF meeshaalee waraanaa awwaalee dhoksee ture qotee baasuu eegaluun himame. Sadaasa 8/2025 TPLF erga waraanni waggoota 2 Tigraayitti geggeeffamaa ture waliigaltee Piriitooriyaatiin raawwatee booda TPLF meeshaalee waraanaa gurguddaa awwaalee dhoksee turuu isaatu himame. Bu'uura waliigaltee Piriitooriyaatiin biyyi tokko humna ittisa 2 qabaachuu waan hin danda'amneef humnoonni ittisa Tigraay kan isaan TDF jechuun waaman hiikkachuu meeshaalee gurguddaa humnoonni naannoo hidhachuu hin dandeenyes mootummaan feederaalaatiif akka galchu waliigalamee ture. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin hidhattoota leenjisuun TPLF hin eeyyamamu ture. Ta'us TPLF humnoota hedduu leenjisee eebbisiisaa akka ture argamaa tureera. TPLF meeshaalee gurguddaa jedhame qotee awwaalee akka dhokse akka kaawwates himamaa tureera. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan dhiyeenya kana meeshaalee waraanaa gurguddaa dhoksatanii keessaa mootummaa federaalaaf galchaa jechuun akeekkachiisaa turan. TPLF ammoo qoccolloon mootummaa federaalaa fi humnoota isarraa fottoqeef TPF ittiin haleeluuf meeshaalee waraanaa awwaalee ture iskavaatiriidhaan qotuun baasee konkolaataatti fe'uun bakka haleellaaf oolutti sochoosaa jira jedhame. Odeeffannoo ba'aa jiran akka agarsiisanitti humnoonni TPLF waraana galuuf qophiirra jiraachuu isaanii agarsiiftuuwwan hedduun ba'aniif mul'isaa jiru jedhame. Dhalattoonni naannichaa quuqama sabichaaf naannichaaf qaban ammoo hooggantoonni naannichaaf TPLF gocha qoccolloo waraana irraa akka of qusatu dhaamaa jiru. Dargaggoonni naannichaa waraana TPLF qopheessaa jirutti akka hin seenne uummanni naannichaas gocha kana akka balaaleffatu dhaamaa jiru. Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu mootummaan haleellaa dirooniin humnoota koo fi TDF irratti raawwate miidhaan guddaas dhaqqabsiise jechuun himatan. Mootummaan federaalaa humnoota TDF irraa fottoquun TPF jedhamuun mootummoota deeggarsa taasisuuf jechuun himatan.
Mootummaan garuu haleellaa diroonii ittiin himatames deeggarsa hidhattoota ittiin komatame kanaaf humna qilleensaa fayyadamuuf dhaadachaa erga ture. Haleellaa raawwate mootummaan himannaa kanaaf amma gabaasni kun qindaa'etti deebii kan hin kennine yoo ta'u, addi bilisummaa uummata Tigraayis bal'ina haleellaa raawwatame jedhee hin kennine. Abut haleellaa diroonii raawwatame jechuun mootummoota gamtoomaniif gamtaa Afrikaaf xalayaa erguu akka giddu galaan gaafate. Sadaasa 8/2025 addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin Abut mootummaan federaalaa haleellaa diroonii humnoota waraanaa Tigraayiif namoota nagaa miidhee qabeenyas barbadeessuun waliigalteen nagaa Piriitooriyaa cabseera jechuun xalayaa mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaaf ergeen akka giddu galan gaafatee jedhama. Xalayaan kaleessa Sadaasa 7/2025 barreessaa olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesii fi durataa koomishinii gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusufiif erganiiru. Xalayaa kanaanis durataan Abut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalaa waliigaltee waraana dhaabuu cabsuun miidhaa hamaa geessiseera jechuun himate. Itti dabaluunis pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Laatinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa daawwannaa hojii si'ana Tigraay kibbaa deemuun taasisan irratti gareen hidhattoota naannoo Affaar keessa socho'an kan mootummaan deeggaraman daawwannicha jeequu fi jila pirezidaantichaa irraa miidhaa geessisuuf waraana kaayyeeffate banuun miidhaa geessisan jechuun himatan. Hordoftoota keenya odeeffannoon of harkaa qabnu kan haga ammaa ture waan waliin turtaniif galatooma.